Ashama kamoltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Itoophiyaan isa UN Itoophiyaa keessatti beelli jira jedhe balaaleffatte gabaasa qabna. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa immoo atileetota Olompika irratti biyya bakka bu'an beeksiseera. አንደኛው አትሌትን ምርጫን በተመለከተ tokkoffaa filannoo atileetii ilaalchisee aangoof itti gaafatamni kaleenjistotaati. Kuni beekamuu qaba. Qabeenyi lammii Itoophiyaa Xaaliyaanitti re'ee horsiisuun beekamtee turte Agituu Guddataa akkam ta'e? Waan hin dandeenye akka hin jirre isheerra baradheera. Dhugaan sin jedha. Hin danda'amu kan jedhamu hojiin tokko akka hin jirre isheerra baradheera. Tumaa Itoophiyaatti ammayyaa'ee fi birrii hedduu nama gaafatus odeeffanneerra. Kaanis jijjiiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Kaaba Itoophiyaa Tigraayitti daa'imman 33 sababa beelaatiin lubbuu dhabuu malu jechuun eejensiin deeggarsa daa'immanii UN UNICEF akeekkachiise. Xiinxalli dhaabbilee UN fi kan dhaabbilee gargaarsaa idil addunyaa guyyaa kaleessaa naannichatti lammiileen 300,000 fi 53,000 beelaaf saaxilamuu jedheera. Hoogganaan olaanaa deeggarsa namummaa UN Mark Lowcock gama isaaniin Itoophiyaa keessa beelli jira jedhanii turan. Haa ta'u malee Itoophiyaan dubbii beelli jira jedhu balaaleffatteetti. Gama kaaniin immoo hawaasni Oromoo magaalota biyya alaa garaa garaatti mormiif ba'an dhimma dhaabbileen idil addunyaa waa'ee Itoophiyaa ibsan akka deeggaran himaniiru. Yaadataa Biraanuu gabaasa qaba. Mootummaan Itoophiyaa beelli naannoo Tigraay keessatti mudateera waan jedhu hin fudhadhu jedhee jira. Gabaasni UN irraa ba'e Tigraay dabalatee naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti namoonni 350 ta'an haala hamaa keessa jiru jedhee ture. Itoophiyaan akkas jette. Naannoo Tigraay keessa beelli hamaan mudachuuf jira yookaan ammoo mudateera jechuudhaan gabaasni UN irraa ba'e guutummaatti sobadha. Dubbii himaan ministeera haajaa alaa Diinaa Muftii akka jedhanitti mootummaan warreen nyaatni barbaachisuuf nyaata, qonnaan bultootaaf ammoo sanyii waqtii kanatti itti fayyadaman raabsaa ture. Ameerikaa fi Awurooppaan waliin ta'uudhaan yaada baasaniin qaamoleen waraana kana keessaa qooda qaban hunduu dhukaasa dhaabuudhaan lammiilee miiliyoonota gargaarsi isaan barbaachisu akka ga'uu fi beela hamaa mudachuuf jiru irraa akka baraaraniin gaafatanii jiru. Dhimma walqabatuun loltoonni Eertiraa waraana kana keessatti hirmaachaa turan Tigraay keessaa ba'aa akka jiran mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Kunis dhiibbaa qaamoleen idil addunyaa ji'ootaaf irratti taasisaa erga turaniin booda waan ta'edha. Gama biraatiin ani dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenee hin borcuu, warri kaanis ammoo osoo dhaabanii gaariidha jettee jirti Chaayinaan. Burqaan oduu qabeenyummaan isaa kan mootummaa ta'e Shiinwaan ministeera dhimma alaa waabeeffachuun akka gabaasetti Chaayinaan gocha dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuu ni mormitii jedhee jira. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Makonnin fuula Tiwiitaraa isaanii irratti marii ministeera dhimma alaa Chaayinaa waliin bilbilaan taasisaniin dhimma keessoo biyya keenyaa namni gidduu osoo hin seenin haala ittiin hiiknu irratti dubbanneerraa jedhani. Hanga'oonni kunneen marii taasisaniin birmadummaa walii akka kabajan akkasumas walii isaanii ammoo murannoon walii tumsuuf walii galuu isaanii obbo Dammaqan barreessanii jiru. Biyyoonni addunyaa gama lixaa naannoo Tigraay keessatti sarbamni mirgoota namoomaa raawwatamuu, uummanni beelaaf saaxilamuu, gargaarsi namoomaa haalaan gahaa jiraachuu dhabuu fi rakkoowwan biroo ibsuudhaan mootummaa Itoophiyaa qeequu erga jalqabanii bubbulanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo qeeqa kana mormuudhaan biyyoonni lixaa dantaa biyyaa keessa seenuudhaaf yaaluu jechuudhaan balaaleffata. Gama biraatiin guyyaa har'aa hawaasni Oromoo Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti hiriira mootummaa Itoophiyaa mormuu fi tarkaanfii hawaasa idil addunyaa deeggaru gaggeessanii jiru. Hiriironni wal fakkaatan Awurooppaa, UK magaalaa Londanii fi Neezerlaandis ammoo waajjira mana murtii addunyaa ICC fuulduratti bahamanii jiru. Hiriira guddicha jedhamee hawaasa Oromoo Washington DC'n qophaa'e irratti uummanni magaalota biroo keessa jiraatanis argamanii jiru. Hundeessituu fi hooggantuun Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association Oolaa Aadde Seenaa Jimjimoo kaayyoon hiriira kanaa lama jettee jirti. Inni tokkoffaa irratti adeemsi Ameerikaan irra jirtu, addunyaan irra jirtu adeemsa sirriitii kan hin jedhu tokko sanii. Qabxiin lammataa hiriirri kun ammoo kan ta'aa jiruu fi Tigraay qofa otoo hin ta'in Oromiyaan illee hacuuccaa akkasii jala jirti. Kanaafuu haasaa san keessatti Oromiyaa fi naannoon hundi Itoophiyaa martinuu itti dubbatamuu qaba kan jedhu kana mul'isuu fi Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa marii Tigraay ilaallatu irratti taasisaniin ajjechaa, dirqisiisanii gudeeduu, baqattummaaf saaxiluu akkasumas bu'uuraalee misoomaa kanneen akka dhaabbilee tajaajila fayyaa irratti gochi mancaasuu raawwatamuu ibsuun isaanii ni yaadatama.
Atileetonni Olompikii Tookiyoo gana dhufu dorgomuu irratti Itoophiyaa bakka bu'an beekamaniiru. Ibsa Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa irra kenneen fiigicha kibxata dheengadda Heengaloo Neezerlaand dorgomame irratti kanneen 1-3 ba'an kallattiin filaman. Kunis fiigicha fageenya meetira 800 hanga meetira 10,000 kan ta'udha. Gama kaaniin filannoo atileetota maaraatoonii dhiiraan dorgomanis ibsameera. Kanaanis atileetonni dorgommii magaalaa Sabbataatti dorgomame irratti hirmaatan filatamaniiru jedhame. Atileet Qananiisaa Baqqalaan garuu dorgommii kanarratti hin hirmaanne ture. Kana dura ibsa kennameen haala kana dura hin baramneen atileetota kan filatu koree teeknikaa biyyaalessaa federeeshinoota garaagaraa keessaa walitti dhufee hundaa'edha jedhamee ture. Haa ta'u malee ibsa har'a qondaaltonni federeeshinii kennaniin adeemsa kana dura federeeshinii atileetiksii Itoophiyaan filamu akeekuun akka filaman dubbatan. Leenjisaa atileetiksii fiigicha fageenya dheeraa ኮማንደር ሁሴን ሽቦ በጣም እየተሸራረፈ ስለተቸገርን ነውና አንደኛው አትሌትን ምርጫን በተመለከተ ስልጣኑ ሙሉ ኃላፊነቱ ያሰልጣኝ ሊታወቅ ይገባል። waan irraa sharafamee nu rakkiseef tokkoffaa filannoo atileetii ilaalchisee aangoof itti gaafatamni kan leenjistootaati. Kuni beekamuu qaba. Leenjisaan propoozaala koree teeknikaaf qopheessa. Koreen teeknikaa immoo koree hojii raawwachiiftuuf dhiyeessa. Koreen hojii raawwachiiftuu immoo murtee xumuraa erga murteessee booda koree olompikii beeksisa. Adeemsichi kanadha. Sababa kanaaf atileetota koreen olimpikiis ta'e federeeshiniin atileetiksii nuuf hin filatu. ሁለት መልክ ያወጣንበት ሙያችን ስለሆነ በዚህ በኩል እኛ ለሚመጣ ለማንኛውም ነገር ለምስጋናው kan filatu nudha. Itti gaafatama ogummaa fi kabiyyaa kan qabnu nudha. Ogummaa rifeensa lamatti baasne waan ta'eef sababa kanaan wanta nutti dhufu maraaf dura aantummaan kan gaafatamu nudha. Dhimmoota teeknikaa irratti filannoo atileetotaa irratti itti gaafatama isaas qeeqa isaas galata isaas kan fudhannu nu waan taaneef kuni baramuu qaba. ኃላፊነቱን ምስጋናውን ወቀሳውን የምንወስደኛ ስለሆነ ይሄ ሊታወቅ ይገባል። amma oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa boordiin filannoo Itoophiyaa galmeen filattootaa beekamtii isaa malee gaggeeffamuu hime. Akka boordichi himeetti walumaa gala buufataaleen filannoo 79 beekamtii boordichaa malee hundaa'anii filattoota galmeessaa turan jedheera. Kanneen galmeeffamanis seera qabeessa miti jechuun ibse. Guyyaa kaleessaa humnoonni nageenyaa lakkoofsaan 27 ta'an godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti hidhattootaan ajjeefamuu isa gabaafame quban qabu jedhe bulchiinsi godinaa. Bulchaan godinichaa obbo Baqqala Dachaasaa odeeffannoon ani qabu opereeshinii gaggeeffameen hidhattoonni 30 ajjeefamuudha jechuun galgala kana BBCtti himaniiru. Amma mooduu biraattan ja'a. Itoophiyaa keessumaa Finfinnee keessatti aadaan tumaa yookiin immoo taatuun jedhan afaan Ingiliffaadhaan tumachuu guddataa dhufee amma hojii namoonni galii irraa argatan ta'eera. Haalli waliigalaa jiru maal fakkaata isa jedhu ogeessa tumaa fi warreen tumatan akkasumas fayyaa waliin hidhata qabu dabalatee yaadataa Biraanuu nutti hima. Namoota tumaa tumachuuf jecha gara manneen tumaa deeman keessaa jaalalleewwan yookaan kanneen gaa'ila dhaabbatan ni argamu. Jaalalleewwan jaalala waliif qaban ibsuuf jecha dubartiin maqaa yookaan qubee jalqabaa dhiiraa inni dhiiraas ammoo akkasuma maqaa dubartii yookaan qubee jalqabaa maqaa ishee tumachuun wanta barame ta'ee jira. Ogeessi tumaa yookaan taatu artiist ሄኖክ ጥላሁን akka jedhutti ወይኛ ጋር ካሉት ዲዛይኖች ካታሎጎች መርጦ ሊሆን ይችላል። namoonni tumaa tumachuu barbaadan fakkii tumaa qophaa'e irraa filachuu yookiin ammoo fakkii yookiin barreeffama barbaadan gara tumaatti geeddarachuu danda'u. Baay'inaan namoonni qaama isaanii irratti tumachuuf deeman irra caal wantoota amantiin wal qabatan filatu. Dabalataanis jaalalleewwan jaalala isaanii waliif ibsuuf tumaa wal fakkaataa yookiin maqaa walii tumatu. Namoonni hedduun tumaa akka meeshaa wanta jaallatan tokko itti ibsataniitti ilaalu. የሚወዱትን ነገር ማንጸባረቂያ ነው። ዮሴፍ ተስፋዬ jedhama. Birrii 28 baasuudhaan gateettii isaarraa eegalee harka isaa lamaanuu guutuu irratti fakkiilee fi barreeffamoota yaada keessa koonaaf ibsuu jedhe tumatee jira. Tumaan madda gammachuu isaaf ta'e kun ammoo namoota isaa arganirraa yaada lama irratti kaasisa. Inni tokko maaltu si tuqe yoo jedhu kaan ammoo ni bareeda jedha. Ta'us garuu bakka hojiitti tumaan kiyya akka mul'anneef of eeggannoo cimaan taasisa. Ofii tumaa fi fayyaan walitti dhufeenya qabu. Haakima ispeeshaalistii dhibee gogaa kan ta'an Dr. Digaafee Tsaggaayee tumaan dhimma fayyaa waliin wal qabatudha jedhu. ንቅሳት ያለበት ሰው መስጠት አይችልም።
Namni tumaa qabu dhiiga arjoomuu hin danda'u. Tumaan dhibee gogaa yookaan allergic reactions uumuus danda'a. Yeroo dheeraa booda alerjiin qaamaa uumamuu danda'a. Erga tumatanii torbanoota yookaan waggoota 10 haga 15tti gogaan amala duraan hin turre agarsiisuu eegala. Miirri hooksisuu fi dhiita'uu ni mul'ata. Bakki tumaan itti hojjetamu qulqulluu yoo ta'u baatee fi meeshaaleen ittiin tumatan yoo sirnaan qabamuu baatanis dhibeewwan daddarboof nama saaxila. Dr. Digaafeen tumaa dhaabbiidhaan tumame balleessuun ni danda'ama yoo jedhan garuu ammoo gogaan guutummaatti iddoo duriitti deebi'uu dhiisuu malaa jedhani. Akka Dr. Digaafeen gorsanitti ammoo namoonni tumaa osoo hin tumatin dura sirriitti akka itti yaadanidha. Xumura rageenyi irraa lammiin Itoophiyaa Xaaliyaanitti re'ee horsiisuun gurra horatte agiituu guddataan baatii muddee darbee ture ajjeefamtee kan argamte boodarra awwaalchishee Finfinneetti raawwateera. Dargaggoon waliin dalagaa tures ajjechaa akka raawwate amanee ture. Qabeenyii fi re'oonni isheen tiksaa turan akkam ta'an Hirphaa Gammachuun obboleettii ishee Hawwii Agiituu Finfinneerraa dubbiseera. Hordofaatuma jirra isaan amma achi looyaroota sadiitu achi isheentinisa qulqulleessaara. Garuu ajjechaan Agiituu itti qabameera nuun jedhu malee nu qaamaan waan argines hin qabu. Amma isaan wajjin nu amma hordofaa jirra viidiyoo kooliidhaan zuumiidhaan arginaan looyaroota ishee. Garuu kanarra geenye nuun jedha ganaadhaaf kuni baay'ee qoratamuu qaba. Kanaafuu qorachumarra jirra tasgabbaatii nu eegaa nuun jechaaru. Agituun qabeenya hedduus biyya sanatti akka horteedha kan dhagahamu. Re'oonni ishii addadha kanneen biyyattii keessaallee baduudhaaf qarree ga'an akka ta'edha kan himamu. Qabeenyi ishii sun re'oonni ishii eessa dhaqani? Amma qabeenyi ishee mootummaa Xaaliyaaniitu eegsisaaf. Murtiin kun haga dhumatuutti mootummaatu eegsisaara. Yeroo ammaa kana nama tokkollee achi galuun hin danda'amu ammaaf jechuudha. Agituun lubbuun ishee edda darbees maqaa isheetiin faawundeeshinii hundaa'uudha kan dhageenye. Faawundeeshiniin sun maal irratti hojjeta? Mee waa'ee faawundeeshinii sunas naa kaasa. Amma faawundeeshiniin amma dhaabbateera. Biiroo ganaa barbaadaarra. Biiroo dhaabbannee isa booddee gara hojiitti galuuf jennamma ganaa. Garuu faawundeeshiniin ishee kan hojjetu baay'ee xiyyeeffannaa kan goonuu dubartiirra. Ijoollee irra hojjannaa. Ishiinuu yaada akkanaa qabdiyyuu isa kanan dur. Haadholee biyya baadiyyaa keessa kan jiran isa keessa hojjanna jennee yaanna. Rakkoon isaanii baay'eedha. Bishaan dhabanii ijoollee baatanii bishaan immoo baatanii kan deeman baay'eetu jira. Mana keessa immoo rakkoon isaanii baay'eedha. Namni tokko hin beeka namni baadiyyaan maal akka rakkatu bishaan kan hin qabneetu jira baadiyyaa keessa. Haadholiin immoo miidhaan immoo gara haadholiiti. Waan ta'eef miidhaa kana haadholiirra kaasuuf bishaan baasuudha mana barumsa banuufi ijoolleen dhiyoo yoo baratan haadholiidhaaf baay'ee gammachuudha. Agituun hangafa keessan akka taate natti himtanii. Agituu maalii yaadattu akka nama dhuunfaatti akka maatiitti? Isheerra ani wanna baay'eedha kanan baradhe. Waan hin dandeenye akka hin jirre isheerra baradheera. Dhugaan sin jedha. Hin danda'amu kan jedhamu hojiin tokko akka hin jirre isheerra baradheera. Kuni baay'ee salphaadha. Kuni baay'ee guddaadha. Kuni baay'ee itti gahuu hin dandeenyu hin jennaa turre. Isheerra garuu namni erga hojjete erga cimaa ta'ee bakkuma ati yaadde galmaa akka geessu isheerra baradheera. Ammallee waan tokko yoo jalqabee hojiirra wanti ishiitu natti dhufa. Kan hin danda'ama malee itti deemuudha malee jedhee keessa koo jabeesseera. Dhaggeeffattoota keenyaa duratti Hawwii Agiituun jedhee nuuf kalchaa hawwii guddataa taasirratu sagantaan BBC Afaan Oromoo kan jimaata galgalaa xumuramee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeesse yaadataa biraanuu isiniif qopheesse halkan gaarii.